yeroo hedduu qeeroon tun dubbii qabsoo uummata Oromoo irratti qeeroonsi komandoo ni beekan, akkaan isaan jaaladhu ni beekan. Eenyuma caalaa na jaalatan. Abbaan kiyya Jeneraal Kamaal Galchuu ni jiran lubbuudhaan. Gaafaan Suudaanitti balaan kun dhufuus natti qeeroo bilisummaa Oromoo kana irratti sa'aatii 5 guutuu lakkii Khadiir kiyya ni maraattaa jedhe sa'aatii 5 itti haasa'e jechuudha. Akkaataa kiyya kana kunoo Jeneraal ni jiran. Booyee himimaan duguggotee yoo duutes du'i jedhe lakkii nuti fiixaan teetis akkana taane ni labamta. Akki ati jettu kun akkitti deemtu kun sirrii miti. Sabni kun si maraachaa jedhe Jeneraal Kamaaliitu naa hime. Eertiraadha taa'e. Itti citeetiin qeeroo tana leenjifamtee biyyatti galuudhaaf HIV dhukkubsataa fakkaadhee matammaa gubbatti na beekani. HIV dhukkubsataadha mootummaan nan dhiisu daangaa gubbaan jira walli isaa guddaadha. Dubbadhatu jira. Akkana. Eegaan biyya tana dhufees eegaan biyya tana dhufees abbaan kiyya jaal abbaan nagaa hoggansi guddaan bilisummaa Oromoo akka dubbiin tun natti dhuftu naaf hime. Akka mataan kiyya na dhukkubu ta'a. Dhiisif irraayi. Akka ati hin dhiifnes ni beeka. Gaafas garuu abbaan kiyya abbaa nagaa abadan ni bada malee dhiisu hin jeen dubbitan. Jawaar kun mataansa waan jettu hunda akkaataa kiyya laalee waan kana booda nu arrabsitus kana booda jechuu hanga yoomal qiyaamatti waan barbaadde ji. Nuti hogganamaadha jedhee Jawaar mataansaa murteesseeti jira ni beekan. Arsiin kiyya arre Oromoon gartee dubbatee waan hunda dubbachuu kiyyaa miti. Gaafa balaa sodaachisaa abbaan fedhen dubbanne san keessatti Asalla irrattis, Itayya irrattis, Eelaa irrattis, Shaashamanni irrattis hanga dirree Sheekanaa Huseenitti an tokkichi bareentumaa olii ongulaaleetiin gaggungulaalee biraa gala jechuudha. Abbaa kiyyaa fi qabsoota narratti waan na arrabsaniif namoonni hubachuu hin dandeenye. Dhaggeeffadha. Kabajamaa kiyya si komandoo kiyya fiixaa kiyya nafsee kiyya. Gosoomaa beekadhu kan hin dubbachaa jiru. Wannummaan barbaade sun haafu dhaggacha shanan wannummaan barbaade sun haafu dhaggacha shanan bareentumaatiin tuulamninis kakarrayyuu bareentoo Oromooti. Walloos kakarrayyuu bareentoo Oromoo abbootiitiyya. Machiinis abbeerota kiyya. Wallaggi Maccaatii fi Jimma Maccaatiis. Iloo Abbaa Booraa Maccaatiis. Gujii Booranni Oromtichaatis abbeerota keenya. Jecha yeroon abaabilee keenyaa fi gosa lakkaa'u Oromummaa lakkaa'u akka malee sitti dhaga'amuu qaba. An nama abaabilee lakkaawwachuu beeku. Nama gosatti lakkaawwachuu beeku. Akka namni na hubatu kana tokkummaa Oromoo inni jee bici ganda keessaa inni dantaadhaaf haasa'uu kanaa miti hidda dhalootatiin sitti himutti jira. Gosa Oromoo hoggaan lakkaawwadhu waan tokkummaa fi maal inni afaaniin bici siyaasaa natti haasa'uu tanaa miti. Tokkummaa Oromoo tokkummaa inni jiru kanaa miti. Oromoodhaaf tokkummaa osoo hin taane
obbolummaadha ka jiru. Tokkummaan maali? Hiikni tokkummaa jiru naaf hin galu ani. Kalaa shanan bareentumaati. Ilmaan Booranticha Oromooti. Lamaanuma kana ka jiru ilmaan abbaa lamaati. Wallaggaa fi Jimmaa. Iluu abbaa Booraa. Ilmaan Macca Booranticha Oromooti. Boorantichaa fi Gujiin. Garriin ka Booranticha Oromooti. Bareentichi Arsiin bareentuma. Karrayyuun bareentuma. Tuulamni bareentuma. Wallo bareentuma. Harargeen bareentuma. Ilmaan bareenta Oromoo ta'uu baleessa Booranaati. Akka malee callisi dhaggeeffadhu amma sabatti nachi lallabaa jirani. Ifa dhaggeeffadha. Kabajamaa kiyya siikoo mandoo bareentoo Oromoo. Yaa abbaa biyyee kiyya siikoo mandoo Oromoo. Yaa abbaa kiyya. Yaa gurraacha kiyya. Dogoggora qabsoon tun mataa kiyya gara nagalchitee onnee bareentumaa taniin sirraa dhaaleen qaba. Maraatuu sabaa taniin abbootii tiyya bareentumarraa dhaaleen qaba. Taniin maccarraa dhaaleen qaba. Gootummaa rabbiitu namaa kennaa qabsoo rabbiitu namaa kenna. Ijaan argitanii. Laffaane. Mataa gara nagalchanii ilma kee goggoysanii kunoo akkanan jira. Kun qabriidha sii jira. Yaa Harargee bareentumaa yaa siikoo mandoo bareentumaa. Ani ilma keessan akkanaan jira yaa Macca Booranticha Oromoo. Jecha san jechuu kiyyaaf barbaaddu eenyumti qeerroon Oromoo hundi haadhaa fi abbaan kiyya hundi dhaddacha keetiin mootummaan kiyya si saba Oromooti. Murtii du'aa yoo natti murteessite ammaanan ilmi kee fannise fuula kee duratti lubbuu tiyya dhabamsiisa. Kabajaa ta'e mirkansa jechuudha. Amma murteeffadhu. Kadir kiyya ati kana jiiti waan barbaadde natti murteesse ammaan fanniseef dhabamsiisa. Wallaahi la'azii osoo harkitanii jechuudha. Maqaa Waaqa Oromoo. Dhaggeeffadhu. Naarsiti. Dubbiin qabsoodhaa laaftuudha miti. Kun qabsaawaa gameessa. Kacaccabee dhume ni beeytan. Kabakee dhume ni beeytanii. Akkuma Sayyidina Aliyyiin Qureeshiif Sayyidina Aliyyi, Sayyidina Umaris amala Sayyidina Umarii gosa Qureeshiitiif. Akkuma Sayyidina Khaalid Sayfallaa goota Qureeshii Sayfallaa ta'etti. Akkuma Sayyidina Hamzaanis goota Qureeshii Hamzaa ta'etti. Nutis gootawwan bareentumaati. Onnuma jarri sun dhugaa Rabbii irratti qabu nutis dhugaa irratti qabna. Abbootiin teenyaas kanuma.
amala garagaraati qaba. Umaris amala garagaraa qaba. Onneen tungaa balaa hedduu nurratti fidde abbootii teenya irraa hanga irratti. Maraatuun tun tan abbootii tiyyarraa as gee abbaa kiyya nadhii gammadaatirraa qabi. Abbaa kiyya jaarraa abbaa gadaatiin qabi. Waaqoon qabi. Waa'uma bareentumaati jettu tana duguugamtee dhumteetu. Mataa maccaatis duguugamtee dhumtee jechuu kiyya. Tun hundi mata garana galchiti. Ana qofaami eenyuma humata gara galchiti. Bara 91s waan ilmaan keessan bareentumni si komandoos arginis mudatti quba qabdan foon keessa waraabeessatu nyaati. Sababa hoggansaatiin maccinis quba qaba, wallagginis iloo abbaa booraatis walloos jimminis ilmaan isaa waraabeessatu nyaati. Oromoon bilisoomti sababa hoggansaatti. Qabsaa'onni hedduun gara daggalaa dachaa yeroo jiru hoggansi rasaa isaaniif fixeef dhabamsiise. Ani numaa huna gayaan jira. Rasaa san ilmaan Oromootiif kana hunda qabsaa'aa irraan tan agarteen bilisoomanii miilatti dhabee jiruutti dhabee waggaa 20 isaaniif lolee yaa jaalladhii gammadaa jaalee coolataa. Rasaasan qabsaa'oo ofiiti hoggansi garagara. Qabsaa'onni miskiina. Qabsaa'onni lubbuu isaanii galaafatanii miiliyeenaan if dhabamsiisan. Daggalatti hin dachaanuu halaas bilisummaa Oromoo eegan agarree eega hoggansiinis nutti taphatee tokkummaas diddanii injifannoo nuti qabsoo'ineef hinne wayyaanee kannitan. Anaatu shuggutiin dhuunee jee hoggansi guutuun qabsaa'oo guutuun dargaggoof shamadan damiif gootee fixxee jechuudha. Arras kunni siinaa soitoo makana. Kunni maraati kunoo yaa'umatti jirre jechuudha. Achirraa eegallee ammas lammata jaaraa quba qabdan jechuudha. Har'a nuti Oromoodhaan koonsartii Oromoon anarratti jalqabe eenyumtinu isa kana abbaa kiyya Junayd Saaddootu akkan daandii hundatti daandii naabanamee qeeroo Oromoodhaa sossoosu ka daandii naabanee isa. Koonsartii tokkollee Oromoon godhuu hin dandeessu sa'aatii takka miidiyaa gubbaa qabdi dhaangaa jettee ji'arraa torbaanirraa yeroo takka gaafaanani Oromootti dhufu. Finfinnee tana keessatti Oromoon jaaramuu dhiisi. Har'a abbaa Finfinnee. Sodaadhaaf hin dubbatu. Quba qabdanii jechuu keenya. Artii Oromoo dhiisi. Achirraa egaa kutaa 11 irraa waliif fidannee waanii quba qabdanii jechuudha. Ilmaan Oromoo kana gurguddifadde jechuudha. Seenaan haasa'uun hin dhumu. Seenaan qabsoo Oromoo hedduudha. San duraas daggalatti hin gubachaa ba'e. Abbaa keessan nadhii gammadaatis jaarraadhaas mul'is gadaatis qabsaa'otuma keessan hundumas bobaasii jalaan rafaa guddate. Anaa hidaa waraanaati. Reefka keessa mucaa gangalachaa guddate. Anaa fi namni tokko ta'uu hin dandeenyu. Afaan namaan beekan kophaadhaan ta'a. Himmachaa hun dhugu'ani. Addunyaan tun naaf ragaadha. Ameerikaan naaf ragaa guutuun ilmaan Oromoo samittiin kaa'oggaa Oromoo naan jaan nin jijjiirama khalaas. Dhibeetii yeetuni abbaa fedheetu naa beeka. Abbaan kiyya Junayd Saaddoo ni beeka. Garangala ilmaan Oromoo hundi na beektan garangala amma nagayaa bara. Osoon akkanatti maraadhee fiiguuti. Asii. Dirreerra osoo hin deemuu na qabanii haakima nageessan mana hunda facaase Haacaaluun keenya eega dhabame booda. Waggaa tokkoof barandaa faranjiirraan qullaa deema obboleeyyan kiyya. Abbaa fedheen na beeka. Gaafaan masgiidaan jira isiniin jee masgiida taa'usan. Dirree qullaan deema'an jijjiirame mana kiyya hunda facaasee qullaa ba'e.
والله هنو أسكوبا كبانين جتشو يوليتين يتسي كوماندو نك أبي مراتاتي حكيمة قليج كان هندني مدو بيكت تبت مراتو تيجي سنين رتين بافدا حدا تيجي دفيت ميديا دان أنا موغنسي بربادي آسي وام بربادي آسي نا فينجلو الدنيا انتو مال ركجت فينجلو أما رجيسي كناف هرجنا في هرجن كبرين توماتي ilmaan abbaa tokkooti si komandooji gosoomaanis shanyoomaanis oromummaanis namoomaanis maatii guddaadha jechuudha manni kun qabsoo oromoo keessattis ijoodha shanan bareentumaa tuulumni arkitu salaalee kun hundi kabareentumaati kabbaa keenyaati walloo arkitu kun hundi kabbaa keenyaati wallaggi kamacha booranticha oromooti kaabbeeraa keenyaati jimmi kaabbeeraa keenyaati kaadeera obboleessa abbaa keenya qaray kanatti haasa iloo abbaa booraa kaabbaa keenya obboleessa abbaa keenyaati kamacha booranticha oromooti kun kabarenticha oromooti harargeen arkitu kun hundisa kan si komandoo bareentoo oromoo irratti dhalate si komandoo bareentoo oromoo karrayyuu bareentoo irratti dhalate karrayyuun bareentoo oromoo abbaa tuulamaati abbaa salaaleeti abbaa wallooti abbaa bichuuti dhaggeeffadhu kanaaf jeetiin jira bar yeroon kana jiru koola kiyya cabseetiin taa'utti jira jechuudha yeroon kana jiru bu'aa tokkollee miti rakkoo mataa kiyyaati kaayyoo oromootiin aaree jecha darbadhee jechuudha waa'ee haadha ijoolleeti haati anaaf isaadha haadhatii arrabsinaan hin san jedhe seera balleessuun irra hin jiraatu anumatti himane ani kaayyoodhaan dubbadha isin diiguudhaafis hin dubbadhu anaa fi warri siyaasaa garuu ifis dhabee abbootii xiyyaas waan itti dhabeef shanyiidhaas waan itti duguugameef ilmaan bareeddumaatis ilmaan maccaatis waan itti dhabeef anaa fi isaan walitti haasa'utti jirras walitti haasa'inaas qabsaanni oromootis itti haasa'utti jira takka sabaatti takka sabaatti warras siyaasaatiif jinni jaankaan beeku isin saba oromootiin beeka isin shanyitiyyan beeka
Siikoo mandoo bareentoo Oromoo kabajama yeroo injuu abbaa kiyya akaakiyye kiyya yeroo injuu sobaa miti. Gosoomaan matumti kiyya arsiidha. Harargeen tun guutuun arsiidha. Arsii guutuun harargeedha. Hafran qalloo bareentoo Oromooti an. Kan ituu murawwaa bareentoo Oromooti an. Ituu murawwaa bareentoo obboleessa siikoo mandoo bareentoo Oromooti. Kan anniyyicha umbannaa bareentoo Oromooti. Gosooma jechuudha. Gosooma himuu caalaa. Ijoolleen tanaatu hin beekne malee abbootiin ni beekti. Nalaalutti jira ni beekan. Amala kiyya kana abbootiin xiyyaasa akka qabdu ni beekan. Barentuma hundatu qaba. Leenjisoo Diigaatis, Waaqoo Guutuutis, Darraa Abbaa Gadaatis, Bakar Waareetiyattus, Yaayaa Liisireetis. Walumaa galatti gosuma akka kanaati. Akka nuti yaadnu sun. Walitti dhadhalachaa dhufte wanni tun akka nabiyyummatti namaa kennamti, karaamatti namaa kennamti tun abaarsaa bar. Qabsaa Oromoo ta'uun abaarsaa bar. Abaarsa. Kunoo waan hin taane keessa nama galchite kunoo. Ana ilma kee laa. Ani ilma kee akka isin goote laa. Kanaaf dhibeen tun dhibee fayyooma hin qabne dhukkubaan rakkoo ta'e sanirraa madaa'e abadan rabbi malee eenyumti nuna fayyisuu hin danda'u. Kanaaf maqaa uummata Oromoo kabajamaadhaan dargaggoo babbareedduu shamarran babbareedduu siikoo mandoo bareentoo Oromoo hawwan babbareedduu aadaa tiyya babbareedduu abbootii tiyya babbareedduu sanyii tiyya babbareedduu siikoo mandoo bareentoo Oromoo akkasumattis Harargee bareentoo Oromoo akkasumattis Macca Booranticha Oromoo dogoggora ana ilma keessanirraa mul'ateen dhimma aadaa sanoonnee tiyya na tuqee akkanitti waan biraa keessa waa hedduudha. Kanaaf I'm really apologize. No Kadir Kenya. No fanni famigee. Yoo daddachi natti murteesse amma morma kiyya fannisa. Wallahi la'azim. Hin deebi'u jechuudha. Dhiifama guddaa maqaa bareentumaatiinis isiniin gaafadha. Maqaa Rabbii Rasuuliis isiniin gaafadha. Kana jechuun waan salphaa jechuudha. Waan salphaa jechuudha miti. Qayroo Harargeetii fi taqayrootti dhiyeesse. Shanyoomaan isin bareentumni shawaa kanaan qabii walloon hanga Harargee dagatti shanyooma keessa gizaata keessa gar tokkollee garri adda leeyxanii hin jiru isin facaasan beeytota isin keessaa dhabamsiisan. Nama jalliseetuma qara'u tokko malee nama seenaa qara'u hin gartaniif keessa. Kabajamu kunoo Anwaar keenya Anwaar Kadir ni jira. Isa tokko haa qabee haakima nageesse laal.
أنا قاعد كينيا كتبوا ديكا كبسون رمو كستاتي بودا إفي ولا لين بران داران دديمو بليكي بوبا قلم بيخو بيجي إنجليز كيسة منا فيتي بهنا ما درير ديمو لال بكان جيرو نمن بيكو بكان لكم بيكو دبي كايو أمة ورمو كنو أنا وركيني كجرو كناف أنتي ينما تشاوني بيك أنا مني أنا حواس ناس جيروس نبيك حواس أمريكا جيرو نبيك حواس نبيك أني الرأي أني أبوتي تجرى دفت دبي ورمو رتي تناف تقوقر أمميف نتوقعني تونين ينما تشويتي وانديف كنينان سنوغان فرد وان براتي وانديف مكا برنتم ورموتين برنتم ورمو غانجي ونيتنا فلك نجابك سيكو مندو برنتو ورمو غانجي ونيتنا غرانا غلا أنا مچا بورنت ورمو غانجي وني غرانا غلا هيدا وانديف نمني أسو وقت أسو برباد نلالي برچو كبا ويدنا الرابرة كتابة كتابة ومشا بايي خيسا انجردات تكون دبني ربي مالي سرين انجيرو سلاهي فيتان دياس أبابيلي في أبابوتين دياس تون أرمغ كلام دي تون لفه ببيفم دي تاورا بيسا تو غارا خيسا نيادي أكنا تناف دبي دينات تفرد مالي دبي سبقيا كميت تفرد دو ويا دبين تاني تانودي فما ينيما هنغا صدا وانجا مربنا التنؤمني دينا فات أبا فات رساسا سيونة تروبس اتمان دي منا مدي بيومتي أكم ورمو النبي قلت ورمو جنة دوبا قاشن يدي أكسب ورموتي أبليش كينيا نجيب بيجان علمي كينيا نجيب بيجان إسنا بابليتي أبابلي أكاكي يني في وي سفاتا دا سيكو مندو أكاكي يكي أنك برنتي چورموتي ديسي مواي جوغي چمكاي ديسي سوغاي بلاتي أما تاسوا جرو سبا بدينا مبليسي واي جوارج ديسي dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Ittiin dabalin maariyyoo waliin dhahuu fi dhiyeesse kanaas. Amma barri haasoo ifaan ifaa tokko haasoo jirraa? Sabatti haasoo jirraame? Callisii dhaggeeffadhu kana caala maaltu jira? Moo jecha nuti jennu kanatu jaarumsa kanatu siif hin ta'in. Moo ati ilma Oromooti moo isin eenyu? Naamusa godhii qaba. Nuti ijoollee bii bar. Gosarraa dhalanne bar. Abaabilee teenya bar. Kufnee haadha abbaa keenyatti kufnee dhiifama gaafachuun dirqamaa bar. Yoo murtii du'aatis ta'e natti murteessiif hin fannisaan jechaa ni jira baramma.
jecha abiyyiin kiyya narraa dhaga'uu hin qabne bareentumni narraa dhaga'uu hin qabne ana ilma isaarraa dhaga'e halaazaa sii dhume kanarratti ifajjeesi gannan ammaan ifajjeesa jechuu kiyya qixaaxii kiyyaa daba kiyya amma dhageesse kanaaf kabajaa onnee guutuu bareentumaatiiniin isin gaafadha jechuudha. Guutuu ilmaan Oromoo jecha tokkicha haadha jechuudha. Rabbii aalamaatis gaafadheetii jira jechuudha. Akkasittiin seenu ture. Onnee na tuqanii na macheesse jechuudha. Kanaaf kana caalaa jechuun jiru. Qeeroon siikoomandootis, qeeroon Harargeetis, qeeroon Maccaatis guutummaan qeeroon Oromoo qeeroo Oromooti. Shamarran Oromoo shamarran Oromooti. Nutis qabsaa'ota keessanii waan irratti walii galluu qabna waan irratti waliif hin galle qabna.